جلات وخطوت يوم جلا فودي والله لازم وان سنتين كانوا إنما سنتين دوتي يومو ناخن نجى وان براتو خنين أبو ران خناف نمني موسم بيخون ناتون إنسان قالوا واني أمرا كونجر تقدون خين يا مالي فكوني خين سيوتي أفوتاني تين وان براكو غوفندمي بنتاني في تكتين كورستاني وان تكتين Akka jedhani kenna jedhani. Sibo hinaafa jenu sena tibijana jiru tani beeta ayoon hinaafe nama gargaaru tin hinaaf akkami nama na dura gargaara jete hinaaf ilmaan sharmuuxa ambar o aysuuzi lamaa fi qixqixii lama dhaabetan dhofe biyya tana shuxaami maal irraan hinaafan addunyaa nama argee beeku xiqqeenyan umriitiyya hagan osoo hin geenin qarshii kuma 800 qabadhee deeman magaalaa takka keessa kanan beetanii isin wallahi lazim Uummanni kana beeku wallahi. Egan biyya tana dhufeen isaaba wallaalee on maalla wurdaan argarre takkaa biyya tana egan dhufeen kuma dhibba maarre maalla inni asii dhibba torbaa fi kuma lamarra achi hin dabru maal abriin tun Waan agarre argi. abaara suma jiraawu maarretti geemas namni akka qiyyaa geema taphate ni jira tar lama geema lama best of three miliyoona takkaaf kuma 500 miliyoona takkaaf kuma 500 qarshii meeqam fuudhe beektaa doolaar kuma 20 fuudhe doolaara kuma 20 maal ammoo deebi'ee geeman taphadha jechuun wallaalee timteer nan saaleewu eegasi ummatuma sanuu hoggan ergerraa laala akkattin akka nama waa liqiinarraa fudhatanii liqii isaanii irraa fudhate akkattin hoggan ummata gaafa san geemana taphachiisee arge akkattin hoolladhaan dhugaa isatti maal an waan akkatti fidanitti amana malee waan ta'an ni maarree jalatti nama. Maa dalagaa argee jira itti jirta maashaallah. Amma bar ummata kana ifraa dadhabne bar ummata maa naman gargaarre miskiina meeqa bootu jira ati qarshii meeqa baaftee ma guyyaa san. Ana eessa beektam? Bakka dalagaa jirtaati. Uummanni hin beektu. Qarshii meeqa baaftee ma dhiyoon tan? Gaafa kam? Dhiyoon tan. Eessa yaalatti nimni uummanni faamilii kiyya yaala jira na ajjeesan. Wallaahi useen sidhiisan dhugaan qarshii meeqa baafte? Ibbaaf shantama baasuun oolu yeroo. Yeroo dhibbaa shantama guutuu moosii useen. Taa'ee nama na ajjeesisanii fannaa ibsa. Wallaahi nama situu dhabde. Oluma seenu jechuun yeroo dhibbaa shantama baaftee mana beekate maraata. Taa'ee nama na ajjeesisanii fannaate. Rakkoon qabu baga baaftee leeviliin tiktookiti ol sii kaa'u. TikTokin amma akka wano akka waan sani qurxummii meeqa darbeera akka darbee amma ol naa deemaa hara. Si tapsiisaa kootu illee leenci si erga. Asi maal irraa na taphachiiftan wanni ati na taphachiiftee hoggan ajjala si ergarra Useenoo jaa oluuf abbaa kiyya si jalaa naa baason akka fedhatiin abbaa fedhe haasee abbaa fedhe dhiisan dantaan qaban firiidameen barbaada. Wallahi kootu si akka wanni kana si darba. Hin barbaadu ani hin barbaadu dhaggeeffadhaa amma dhaggeeffadhaa jara keenya dubbiin laa dhaggeeffadhaa wanni irraa macarashaa dhaggeeffadhaa warra ajjala jirtanis rakkataa gargaaruu barbaadan nama rakkoo qabu jira miyyoo amma sagalee hirra amma sa'a tana rafuuf hin deeman mudhiin tun nacettee qaamni kun guutuun kiyyaa miti onko dalagaa irraa dhufan wanni dalagaa tanaa seeneef hirriiba nagaa Ayirooppaan teeshina qabdi hirriiba nagaa rafuudhaaf sii galee amalaa dhukkaayatin jira rilaaks hin jiru deema anaa huccuu baafate narra dawwalan bilbilli kun eessarraa daaraktii liibiyaarraa tara hedduu narra dawwalan irratti hin cufe boodarra garaa na nyaatatin kaasee aboo rafuuf hin deemannaan anaattee booche hogga ishiin boochuun dhaggeeffadhaa xaasochi sheer godhaate sirriitti hogga ishiin boochuun irra cufee hogga ishiin natti boochuun irra cufee moobaayila kaan qopheeffadhee sagalee ishii waraana wanti ishiin quban qabaatin amma akkam akkasii godhuu barbaadda jeen digalee ijoolleeti yoo ani nyaachisuun qabu Liibiyaa keessatti jiru jirti ardhaa kalee miti kun dirqama kunis siistama isinti baasuun qabu dhaggeeffadhaa sheer koppiliin godhaa sirriitti. Ummata waan namni joo hin dhageenye ummata jallataa akka ummata Oromoo kanaa gowwas argeen beekon. Ikniit good Oromo people wallahi. Adi wallahi ibsa. Nan arrabsa ka afaan daachitti nan arrabsu. Mother kan karak Oromo people haadha raab. Taa'ee banna. Ibsa bar. Dubbee kana afaan daachi. Reefi tana maarra turre beektaa? Mucaa wayii rakkatee banna Liibiyaa kanatti akkuma teettu kana in ibamee beektaa makiinaan dha'ee. Haaya. Ka bilchaate kana sin jedha amma wali qabaa jirra isa qarqaaraa irraa beektaa. Osoo nu isa qarqaaraa jirru baaliyyoo tokko tiktookin irra gubatee osumaan akka ta'u. Akkamsi godhe. Banna osumaan akkanatti qarqaaru kana mucaa wayii osoo akkana qarqaaru kana mucaa wayii beektaa
kalee kana natti barreessee na qarqaaruu dandeetta luka irraa citee beekta jilbaa gadi hin jiru luyti isaa. Haya. Laayifii irra jiran beekta akkuma mana waliin haasofnu kana namni ol galchi mucaa kun sitta jamanaa jedhanii akkana natti barreessaa beekta amma onna galchi onna galchi onna galchi onna galchi ol galchi wayitan ol galchaa jedhe salaam alaikum jedhe ani rakkadhe luka irraa citee maaliyyuu karaa suudii fi karaa wanni hojjettutti wanno dhaanii luka irraa kutanii naan jedhee inni nakkaa jedhe. Oisin ama keessan kuni ifi gurratu malee gargaaruun beeku nama. Maal rakkoon ama mucaati dhoon tana guruupii ijaartee miliyoona 2 irraa kafalte achi keessa jirra. Siigalee mallaqa isaa walumaan gurre. Cimina keetillee online irratti hin baasin nama tokko Liibiyaa sanii baafte. Laal namni kophaa haratu qofaa miti. Miskiinas yaadachuudha oggoo haratu siigalee. San rabbi sii guutaa beektaan ammayyuu kun mana dalagaa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi. Taa'ee si wajjin haasa. Dhaggeeffadhu ka ibsa. Amma asuma kanatti har'a mucaa kana qarqaaraa jira mucaan du'aa jira kamtu dura aana ka luka irraa cite moo qaama du'aa jiru. Aboo an bakka tana maalin beeka sanis onje kanas onje waan natti mufatuuf hin qabu gargaara Oromoon dandeessi. Geemi torbaan irraa qabamu torbaan irraa amma geema maarree jira geema on taphachiifte Oromoon tun qotaa gandaatiin gandaan geema maarree gandarratti waan ganda keenya irra qabateef ganda keenya jettanii geema onuma taphachiiftani yoo rakkataa gargaartan maal waan boru sadaqaa qabrii keessatti si fayyaddu akhiratti si fayyaddu achi kaate mee geema eenyudhaan si fayyada. Banna akkasi banna. Nama fayyaa qabu an geeman taphadhatti lammatti saalawutti hin jira baraan. Wallahi an geemi irratti nama qarqaaru maatiin kakadha. Wallahi Oromooti rakkattuu karaa deemtu qarqaaru naa wayya. Akkuma qaraatti waan rakkataa gargaarte bar furmaata qabda balesa xiyya itti gammaddaa bar. Abboo du'a yoo bitte bar innu si galatoonfata rabbillee akkasuma sirraa jaalata si galee. Amma mucaa kana sanin oloo fidaa jara keenya nama lama tokko barbaadetin hagasuu wacii takkatti erginee fi saftii sagantaa qaba saftii alada sagantaa qabaaf takkaa saftii yookaan alada jechuudha. Akkati bochi gareef akkamiin godhaafan mee maaliin godhame eessa jirti hoolejii Salaamu alaikum. wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bashaatu Ya bibsa. Oye. mee banatu Oh. hin booyi video banatu Video boinsaa wanni emoji boinsaa kan ergine jiran. umaata kan godhu nuu eegin beekaa kumta kan wada. Haye. Okay. Mobile irraa xarabe. Mobile hiyyees wanti inni isaa akkanuma. Amma sirriitti mul'ata. Ni mul'ate. Amma bachaatu dhaggeeffatu. Dhiyoon tanaaf. Hin booyin dhaggeeffatu gaa. Jara keenya viidiyoo amma Haye. gallakkisiisan keessatti viidiyoo amma namni wajjin haasawee alliifi seenuu raajaan qabu ani dhukkaa'eetu dhufe seenuu ni beekaa. Waraqaa ishiitiin liibii tanas seenee hundi keessa sheer godhaa fi rakkoo ishii afaanuma ishirraa hubattanii akkaawuntii haadhaa hattee akkaawuntii sana irratti waa ergitanii fi akka ishiin jiru liibiyaa tana keessaa waan ishiif wayyaa akka karaa ishii malatti akka deemtu waliin goonaa hawaasa bal'aa qabnaa hawaasa bal'arraa dhalannee hawaasa arjallarraa dhalannee hawaasa rakkataa gargaaruun beekamarraa dhalannee hawaasa walmoggaa dhaabbatu beekamurraa dhalannee hawaasa miliyeenan Soomaaliyaan buqqaaftee qubsiifaterraa dhalanne hawaasa namni 2-3 qofti qallabamuurraan dhalanne namni sammuu teessan isin cufee waan namni sadaqaadhaan kannattan kara biratti sammuu teessan irratti isin taphatu jira rakkataa keessan gargaaradha please rakkataa kee gargaaru rakkoo sitti dhufturraa najaa ba'uudha waan boru guyyaa qiyaamaa irraa qabxiinsi qabdee diliin ta'e irraa si dhiqamtuudha. An dhugaan isinitti hima achi qabaafes qabaanne miyyoota afaan ishirraan dhageeffattanii nuti muti irra kaannaa uummanni keessan kana hawaasni kee kana bashaatu dhageeffatu kana duras sagaleen ishii ijoollee harargee fa'aa keessafu xiyyeeffannaadhaan sirriitti keessatti ilaala sirriitti keessatti ilaala sirriitti keessatti gajjaaf ilaala
yoo ati of hin gargaarre namni si gargaaru tokko hin jiru. Yoo abbaan kiyya huccuu idaan an binne useen naan bitu. Ana ka abbaan huccuu deefti si jaa. Ni galee. Ibsa. Oo. Daqiiqaa takkatti bishaan fudhaa viidiyoo cufadhaan ayi deebi'a. Okay. Ishirraa dhaggeeffadha. Mee dubbadhu bashaatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haasawaa ani Liibiyaan jiraadha. Ilmoo lama harkaa qaba. San durallee akka Oromoon na gargaartu jee viidiyoo tiyyaa Hamzaattis ibsaallee sa'aatiin qabu Hamzaadhaan mana banii ja'iiniidhaan jee akkasitti Hamzaallee dubbisee jechuudha. Hamzaallee ijoollee biyyaas si gargaarsisnaa naan jee. Ergasii silkillee na jalaa kaasuu didee ergasii asii nama na gargaaree hin qabu. Rakkoo irra jira abbaan tana guyyaa sadiif karaarra jira karaa deemu dhageetiin. Jaanjee ibsaatti hoggumee qadan walii akkasitti na jalaa kaasee akka na gargaarannaaf godhi rakkachaa jira asitti namni ol si seensisu guyyaa takka yoo si bulcha ilmi namaa fuula namatti guura jireenya namni jaalatee fuula namaan dhaabbatu rakkadhee jira na cinaa dhaabbadhaa karaa deemu dhabee nama na cinaa dhaabbatu dhabee. Liibiyaa jirti sute. Liibiyaa jirti. Bilbila ishii wanni irra kaa'ee. Feesbuukii bilbila ishiitis waasaappi ni qaba. Please. Dhalumtillee garaa waliin laaftani. Mee kadhiirallee garaa walitti jabaata. Dhalumtillee garaa waliin laaftani rabbii sun sodaadhaati. Habibi ibsa anillee qarqaarsa hedduu keessa jira. Wallaahi yoo xiqqaate qarqaarsa 10 ol keessa jira. Anillee birrii 8,000 biyya kennaan ergaaf akkaawuntiin argata sirratti buusaafi inshaallah. Okay. Akkasi. Maal dhaamsisu waan biraa bashaatu. Itti dubbatu uummata kanatti. Uummanni ati naa banaatu kanuma uummanni Oromooti. Akkana gargaartu. Gargaaruu rabbii rakkoo tana keessa shaafu. Abshiir na jettan kan dandeenye du'aa inaan gootan na cinaa dhaabbatanii fadha. Na cinaa dhaabbate abshiir naan jehuun dhabee. Kophaan ta'ee nama na gargaaruu dhabee. Wallaahi la'aasiin. Rakkoon fuula namaa na dhaabee malee fuula namaa dhaabbatu. Ibsaa wanti na dhaabbatte taluma. Ijoolleen teeme. Ijoolleen tiyyaa'uudhaati. Yaa Oromoo. Rabbumaa jaati gargaara ni dandeenya. Garummaa bara yaa rabbii sun sodaadhaati. Kuma takka akkaawuntiin tun nigdi baankii moo Oromiyaadhasi? Wallaahi. Fadhee namatti wadii wallaahi sammuutti yanan daleeddu wallaahi. Ibsa isiin sila ijoollee tana Liibiyaatti argatte moo akkamitti Liibiyaa dhayite? Takka Masriitti dhalee takka Liibiyaatti dhalee. Wallaahi rabbisi abbaan hoo eessa jira? Abbaa addaan baanee. Abbaalee Liibiyaa jiraa? Liibiyaa jira addaan baanee. Rabbi isin yaa laaffisu ijoolleetti irratti guddifadhu biraan deemini akkasumatti wanni godhadhu rabbiitu caala. Inshaallah. Garaa nama nyaatti wallaahi ijoolleen tuniin akkanatti miskiinaan agartaa wallaahi daa'imman mateena nu fakkaatti wallaahi. Qarqaara bira dhaabbadhaa warri waa qabdan rabbi isinirraa jaalatu qarqaara.
Birrii 500 Itoophiyaallee yoo taate isiif bareeda isin biraa yookaan xiqqoodha. Isiif ammoo bareeda qarqaaraa jiran. Latti kun ijoollee daa'ima haati waa dhalte tun garaan isii wannoodha garaan isii bishaanii akkanatti kun olaala. Waliin rakkataarti daa'imman tana qarqaaraa jiran bira dhaabbadha. Gammee kootu sitti ergee qabi. Gammee yeroo sitti ergee qabi. Please jara keenya nama lamaan barbaadan maantana nama lama sagantaa wanni dhaqabnaa fi sagantaa saftitti qabnaa fi saftii guyyaa sininaa oollee galgala guyyaa sininaa oollee galgala guyyaa sininaa oollee galgala guyyaa sininaa oollee galgala sagantaa qabnaa fi amma namuma doolaara dhibba namni sadii doolaara dhibba namni sadii doolaara dhibba namni sadii namni galchuu danda'uuf ajalatti quxurii 5 barreessi namni doolaara dhibba namni sadii galchuu danda'uuf doolaara dhibba namni sadii ammumaan tana ala kanaa galtee mana tokko keessaa fi ijoollee kana aannan hin habitattu namni sadii okay gireetiin kun nan beekaa gireet greatest done akkaunti kesan si ergu broki greatest done kan nan beekaa ibba sadeen kan nama tokko irraa nu kottu taa'e. naa barreessi mobaayila biraatiin nan laala greatest done namni biraa sheer godhaafi jara keenya sheer godhaafi namni sadii isiniinatti wanni qabnee viidiyoo dalagaafi hundi keessan viidiyoo dalagaafi namni namummaan isaa guutuu kajuu kun eessarraa Bashaatu ilmoon tun amata meeqa ta'an? Xiqqoon guddaan. Xiqqashoon baatii 9 ilmoo baatii 9 harkaa qabdi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bashaatu man dubbisa jeetiin ol beebsaa. Maaliif sagaleen ta'inaa feegata dura? Shira gooneef jirra itti himnee turre durallee isin birallee geesse turtee miti san booda isin achiin. Bashaatu Ooyye. akkam nagaa fayyaa jabaattaa obsi gaamma namnillee sagalee teessi dhagee eega ibsaa bira beektu dubbinni si ta'a. Jajjabaaddu wanni nama mudanne hin jirtu biyya waaqaa keessatti si akkasii hojii ilmaan lama harkaa qabda. Abshir sistarii amma ibsaan nama akka keetii kana osoo hin taane nama singilii kophaatu gargaarisaa ture ati taa maatii harkaa qabdu daa'ima xixiqqaa harkaa qabdu dhiisi jajjabaadhu amma inshaallah. Guutuu kajoo kun banadhu guutuu mee dubbadhu? Waalaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amma maallayni achitti haseenuu fi dadda akkaawuntii Itoophiyaa kanarratti seenaa fi. Yaa akkaawuntiin Itoophiyaa sun eenyuti bishaatu? Ta'ummaati yaati. Uummata maqaan wanniidha? Achitti waan amma achi jiraattuun Liibiyaa sanii waan amma jiraattuun aga biyya galtu maalirra seenuu fi dadda. Ta'ummaati yaa. Info wajji akkaawuntiin arginaan jee? Ta'ummaati yaati. Obboleettiitti yaalle si fide ergaa ibsa.